Hoogganaan qajeelcha poolisii godina Shawaa Bahaa gargaaraan koomishinara Taarikuu Dirbaabaa Lamuu meeshaa waraanaa gurguddaa garee faannootiif magaalaa Finfinneetti geessaa osoo jiru to'atamuun ijoo dubbiite. Jaalbattee Urgeessaa ajjeesee maatii Battee Urgeessaa 13 hidhaatti kan guure koomishinarri kun to'annoo jala ooleera. Dhimma kana ilaalchisuun xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohaammed deebii kenneen akka uummanni qawweedhaan dhumu kan godhe warra akka koomishinara kanaati jedhaniiru. Gabaasa bal'aa qopheessineerra. Hoogganaan qajeelcha poolisii godina Shawaa Bahaa gargaaraan koomishinara Taarikuu Dirbaabaa Lamuu meeshaa waraanaa gurguddaa garee faannootiif magaalaa Finfinneetti geessaa osoo jiru to'atamuun ijoo dubbiite. Jaalbattee Urgeessaa ajjeesee maatii Battee Urgeessaa 13 hidhaatti kan guure koomishinarri kun to'annoo jala ooleera. Dhimma kana ilaalchisuun xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohaammed deebii kenneen akka uummanni qawweedhaan dhumu kan godhe warra akka koomishinara kanaati jedhaniiru. Waggoottan ja'an darbee qaamota garagaraa qawwee hidhatanii lolan deeggaruudhaan deebisanii uummata akka ajjeesan kan godhe bulchiinsi Abiy Ahmed gocha isaanii ammas waggaa 6 booda itti fufanii jiraachuu ragaan guddaan argame. Ajajoota waraana raayyaa ittisa biyyaa dabalatee qondaaltonni nageenyaa Oromiyaatis waliin ta'anii shiftoota hedduu Oromiyaa keessatti hidhachiisaa akka jiran kan ibsame yoo ta'u, amma ajajaan poolisii Oromiyaa faannoodhaaf meeshaa waraanaa dhiyeessaa akka jiru mootummaan amaneera. Haaluma kanaan guyyaa tokko dura hoogganaan qajeelcha poolisii godina Shawaa Bahaa gargaaraan koomishinara Taarikuu Dirbaabaa namni jedhamu qawwee kilaashii 7 fi rasaasa sanduuqaan fe'ee osoo faannoodhaaf geessaa jiru qabamuun ibsameera. Akka gabaasa nu dhaqqabeetti ajajaan poolisii kun garee finxaaleeyyii Amaaraa naannoo Amaaraa keessatti leenjitee nama nagaa fakkaachuudhaan magaalaa Finfinnee seentee achitti hojii shororkeessummaa irratti bobbaate deeggaruuf meeshaalee waraanaa gurguddaa kanneen akka kilaashii 7 fi rasaasa saaxiina 3 Adaamaa irraa fuudhee osoo Finfinneetti geessaafii jiru qabamuu isaati. Odeeffannoo qabnuun qondaalli poolisii kun meeshaa waraanaa tana fe'ee magaalaa Finfinnee galchuu danda'eera. Sana booda namoonni dhimma kana beekan odeeffannoo poolisiidhaaf kennaniin magaalaa Finfinnee keessatti bakka inni bitattoota faana marii godhutti akka qabamu taasisan. Achi booda qabame kan hidhame yoo ta'u, koomishinarri kun eessatti akka hidhame garuu ammaaf hin ibsamne. Ajajaan poolisii Oromiyaa kun garee shororkeessaa faannoo Oromiyaatti keessumaa naannoo magaalaa Adaamaatti ijaaraa akka jirus EJM odeeffateera. Meeshaalee waraanaa poolisii Oromiyaatiif deeggarsaan kenname inni immoo garee kanaaf dhiyeessaa jiras jedhame. Sochiin kun qaamonni mootummaa kan naannoo Oromiyaa keessa jiran hagam finxaaleeyyii faannoo faana hariiroo akka qaban agarsiisas jedhame. Osuma dubbannu koomishinarri kun abaarsa Oromootu isa salphises jedhu hedduun namoota. Akkuma yaadattan ji'a 10 dura ebla keessa hayyuun siyaasaa guddaan Oromoo Jaalbattee Urgeessaa qaamota nageenyaa koomishinarri kun faan ijaaraniin ajjeefamee ture. Ajjechaan Battee Urgeessaa raawwatamuu hordofee mormiin erga dhalatee booda ajajaan poolisii arra faannoodhaaf meeshaa waraanaa dhiyeessaa jiran kun erga Battee ajjeesanii booda ammas haqa isaa awwaaluudhaaf jecha maatii Battee Urgeessaatii fi olloota isaa 13 hidhaatti guuree ture. Namni kun wayita sana maatii Battee Urgeessaatii fi fira isaa hunda hidhee miidiyaalee akka OBN fi faanaa gubbaatti dhiyaachuun namoota ajjechaa Battee Urgeessaatii wal qabatee shakkaman 13 to'anneerra jechuun dubbatanii turan. Namoonni inni to'anneerra jechuudhaan miidiyaalee mootummaatti himan kun hundi isaanii namoota nagaatii fi fira Battee Urgeessaati. Fakkeenyaaf obboleessi Battee Urgeessaa taatee Battee raawwatame ilaalchisuun erga sagalee Ameerikaatiif yaada laatee booda to'atame. Kunis haqa Battee Urgeessaa awwaaluudhaaf koomishinarri kun waan raawwateedha jedhama. Taateen kun raawwatame ji'a 10 booda kunoo innis garee faannoo faana ta'ee mootummaa shororkeessaa jira jedhamuun to'atamuu isaati. Taateen kun erga dhaga'amee booda xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohaammadis yaada laateera. Obbo Jawaar Mohaammed barreeffama gabaabaa ganamaarraa barreessaniin koomishinar Taarikuu Dirbaabaa ajajaan poolisii godina Shawaa Bahaa meeshaa waraanaa osoo gurguruu qabamuu isaa dabballoonni mootummaa akka waan guddaatti yoo odeessan argeen jira. Kun nama ajaa'ibaa jedhan obbo Jawaar. Maal jarana kun waan haaraadha moo jechuun gaafataniiru obbo Jawaar Mohaammed. Nama dhuunfaa irraa hanga riphee lolaatti kan meeshaa gurguree fi hidhachiisaa jiru qondaaltota nageenyaa mootummaa ta'uun icciti osoo hin taane kanuma beekamtiin gubbaadha hamma gadiitti raawwatamu miti
jechuun Jawaar qaamonni mootummaa guutummaatti garee hidhatee Oromiyaa keessa socho'u hundaaf deeggarsa taasisaa akka jiran barreesseera.